Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa har'a qophii keenya dirree bashannanaa qophii sin bohaarsu sin bashannansiisu akkasumallee itti bohaartu jennee hirraa barattu jennee yaadnu qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura YouTube keenya illee subscribe gochuu hin dagatina gamanumaan gara qophii keenyaatti ceenaa hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. Tole maqaa kee Bulshaan jedhama. maqaan koo Tokkummaan jedhama. Lammaan jedhama. Lammaan. Biqilaan jedhama. Gaaffii koo jalqabaadhaan akka sirna gadaatti sirni mudaa qaalluu maal jechuudha? Beekaa waan akkasii. Mudaa qaalluu kan ittiin qaalluu mudan jechuudha. Qaalluu kan itti sagadan beekamu. Qaalluu akkamitti beekama? Qaalluu ani warra qaalluu jedhanitti kan itti sagadan. Akka sirna gadaatti sirni mudaa qaalluu maalidha? Muda qaalluu beekona. Akka sirna gadaatti muda qaalluu jechuun maal jechuudha? Mudaa qaalluu jechuun warra ayyaanaan bulan warra qaalluu sana akkuma amantii godhatanii ittiin akkuma wal muudanii akkuma gadaatti muudamaan wajjin jiraatanii jechuudha. Itti amantii godhatanii itti amananidha jechuudha. Amantii isaaniiti jechuudha. Akka sirna gadaatti sirni muda qaalluu maalodha? Bokkuu. Kan gadaan Oromoon kan ittiin bulu yookiin bulmaata gadaa Oromoo kan ta'uu danda'udha jecha jedhanii kan muudamedha. Gadaa jala taa'uudhaan yookiin immoo buufata jala waan tokko jala taa'anii kan muudamudha yoo ta'e. Yaaluun danda'u kana. Tole gaaffii koo taanuudhaan mammaaksadha. Mammaaksa kanaan hin jalqabaa itti xumurtaa jechuudha. Amma namaan geessu. Cabsa namaan teessu. Tole gaaffii koo taanuudhaan mammaaksadha. Mammaaksa kana nan jalqabaa ati immoo itti xumurtaa jechuudha. Amma namaan geessu. Amma namaan geessu cabsa wayiiti garuu cabsa nama cabsitiidha. Amma namaan geessu nama cabsiti. Cabsa namaan teessu. Taanuudhaan mammaaksa kana nan jalqabaa ati itti xumurtaa jechuudhaan. Amma namaan geessu. Amma namaan geessu cabsa namaaf hin teessu. Amma namaan geessu. Amma namaan geessu. Namaan geessu. Amma an beeku kana. Ani irraan fadha. An kana yaadadhu gara. Namaan geessu. Ani hin beeku dhugaa. Argeessi nageessi hin beeku waan ta'eef waan. Sirna tuqaalee jiran keessaatii afur natti. Sirna tuqaalee. Amma barumsa irraa erga fagaadhee ture. Barumsa irraa erga sirna tuqaalee. Qoodduu. Raajeffannaa. Darbi bakka darbi. Lama si'a fi lama jettee. Qoodduu hin beeku maqaan beeku. Sirna tuqaalee jiran keessaatii afur natti. Dubbifamaa moo dubbachiistuu waan akkasiiti? Waan dubbifamaa dubbachiisoo osoo hin taane sirna tuqaalee itti fayyadamnu yeroo waa barreessinu jechuudha. Isaan keessaatii afur. Waan hudhaa qabu jechuudha. Miti? Waan hudhaa qabu jechuudha. Waan hudhaa qabu tuqaa hudhaa. Fakkeenyaaf hudhaa. Reen tuqaa qabdiitti. Tokko
Yesus mangalle. Tole gaafii kottaadhaan sirna tuqaalee jiran keessaatii afurnatti. Tuqulame tuqulame qodduu keessa galata hin barre samboda Nama seefee yaale. tuqulame qodduu tuqaarfee keelli gajjallaa irra keessa chaadha. Sirna tuqaalee jiran keessaatii afurnatti himaa. Qodduu cuftuu raajeffannoo mallattoo raajeffannoo tuqulame. Gaafii kottaadhaan jechama tokkoon si gaafadhaa. Himni jechama mardhummaan hidhatte jedhu maal jechuu barbaade? Abdii godhateedha. Abdii godhateedha. Namni marrummaan hidhatu abdii godhata? Marrummaan hidhachuu marrummaan hidhate hin beeku. Abdii godhate hin beeku dhugaa. Hiiki jechama marrummaan hidhatte jedhu maal jechuu barbaade? Jechaan nama deessiteedha. Jechaan hin madaa'edha. Lakki. Hiyyummaa. Beelofteeti. Beeloftee hidhatte. Jechaan hin madoofteedha. Hin beeku. Madaadha. Hin beeku. Hiikni jechama marrummaan hidhatte jedhu maal jechuu barbaadeeti? marrimaan hidhatte jechuun marrimaan hidhatte jechi jedhamu marrimaan jabeeffatte yookaan ofiite jechuudha yookaan garaa jabaatte isa jedhamu ittis hin fudhatama jecha baay'ee qabaachuu danda'a jechuudha. Jechamadha. Jechama kana hiika sanatti himtu jechuudha. Marrummaan hidhatte jedhu. Garaa kutatte. Garaa kutatte. Moo jabaatte. Marrummaan hidhatte jechuudha. Jabaatte yookaan garaa kutatte yaada. Abdii kutatte. Abdii kutatte jechuudha. Marrummaan hidhatte yeroo jedhamu yookiin yoo qiimii qabaatte jabaattee kaatee keessa ta'uu danda'a. Jabaattee yookiin iftoon taane akka yaada qottanii marrummaan hidhattee yeroo taanu wanta tokko raawwachuuf murteeffattee kaatee kan jedhamu. Kanadhaani sirbi Andu'aalem Gosaa dhiyoo baasee mata dureen isaa maali? Isa bilillee jedhudha. Bilillee kan jedhamu. Sibballee dhaggeeffadhu garuu argeen ture fuula Facebook irratti fuula miidiyaa irratti bilillee isa jedhu natti fakkaata. Sirba Andu'aalem Gosaan amma baasee mata dureen isaa maal jedha? Andu'aalem yeroo dhiyeenya kanatti kan baase hin beeku isa duraa malee. Itti baase beektu? Baase hin beeku dhugaa. Sirba Andu'aalem Gosaa yoo kana baasee mata dureen isaa maal jedha? Sirbi hin beeku garuu. Akka Andu'aalem Gosaa baasee hin beeku? Hin beeku sirba baay'ee na. Sirbi Andu'aalem Gosaa yeroo dhiyootti baasee mata dureen isaa maal jedha? Garuu baasuu isaallee argeera garuu sirbicha adda hin baafanne. Mata dureen isaa maal jedha ture? Argeera garuu kunuunti oole. Gaaffii koo isa xumuraadhaani koovidiin yeroo jalqabaaf biyya kamitti jalqabe? Covid. Hin beeku. Hin beeku. Iddootti jalqabe? Hin beeku. Nama amma kanaaf fixee iddootti jalqabe koovidii yookaan ka dhukkuba ammas? Dhukkuba ammas Ameerikaadhaa Ameerikaatti si'a baay'ee dhukkubbii Ameerikaa baay'ataan jettee. Ameerikaa ta'a. Ta'uu isaati kaa'ee ma yaada garuu hirkixannaa isaa hin beeku. Dhukkubiin koovidii yeroo jalqabaa fi eessatti ka'e? Amerika. Sorry. China, Amerika. Kana lamaan keessaa natti Tokko filadhu. tokko China.
Ameerikaa fakkaatan hinjaa. Hin beeku dhugaa. Sirba afaan Oromoo beektu keessaa tokko. Sirba afaan Oromoo beeku keessaa sirba Hacaaluu Hundeessaan jaaladha. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Waan hojii birtuu guddaa dhala. Isinis Koovidiin yeroo jalqabaaf biyya kamitti jalqabe? Koovidii yeroo jalqabaaf Ameerikaa keessa natti fakkaata. Ameerikaatti jalqabe natti fakkaata. Ameerikaa keessattidha. Isaan booda achumarraan babal'achaa dhufe jechaadha. Tolee sirba afaan Oromoo beektu keessaa tokko nuu jedhe. Walaloo isaas yeedaloo isaas. Sirba keessaa sirba Hacaaluu Hundeessaa Galaanni Gibee Guutuu kan jedhu san. Sirbuu baay'ee egaa hin danda'u garuu sirbicha baay'een jaaladha. Gaaffii koo isa taanuudhaani dhibeen koovidii yeroo jalqabaa fi biyya kamitti ka'e? Kenya. Keniyaa Afrikaa keessaa. Chaayinaadha. Kasedhee ma yaadaan Tolee gaaffii koo xumuraadhaani sirba afaan Oromoo beektan keessaatii tokko nu jedha kan nama barbaadan. Kan sabboonaan sinii sirba. Iyyoolee gootti yoo jenna iyyoolee gaafa daamara iyyoolee daamara muree iyyoolee si baraasisa iyyoolee gaafa masgalaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya daandii gubbaa deemnee namoota gaafannee deebisaa qabannee isiniif dhiyaanneerra gamanumaallee akkasitti bashannanaa nu dhaggeeffattan